Nageenyiif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi koo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'ammoo viidiyoo biraatti walitti deebineeti jirra. Egaa viidiyoon koo inni har'ammoo maali yoo jettan egaa wantoota tokko wantoonni nama gammachiisanii jiranii wantoonni immoo hedduu laphee namaa cabsanii jiru. Innis keessaa maalidha yoo jettan viidiyoo hedduu laphee namaa cabsuu fi gadda guddaa namatti dhaga'uun isinii fideeti dhufe jechuudha. Egaa yeroo baay'ee nuti dadhabnee hojjannee boqonnaa ni arganna jennee kara mana maatii keenya yeroo gallu waa hedduudha kan nu mudatu jechuudha. Kanarratti immoo nu mudachuutan dura of eeggannoon kan eenyuti yoo jenne kanuma dhuunfaa keenya kanuma mataa keenyati jechuudha. Yeroo baay'ee gaa waaqayyoon nama hin kennin malee waaqayyoon na eega jettees atis yoo ofii keetiif of gatte bakka kanatti yoo of eegde waaqayyoon illee kan si gargaaru jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun Saawud Arabiyaa waggaa hedduudha wanti hojjetteef naannoo 700 jechuun eessa feessa jechuudha. Har'a 700 dhiisatii kumni tokkittiin sa'aatii kanatti baay'ee nama rakkisuudha. Biyya keessatti baay'ee tokko jechuudha. Karaan itti baate tiraanispoortii dhumaayyuu yeroon itti dhabdu ni jira jechuudha. Kanaaf egaa obboleettiin keenya kun baay'ee tokko kan wanta nama gaddisiisu. Isheen illee osoo maatii isheetti nimini nagahee jettee kara Saawud Arabiyaati kara biyyaa gaafa galtu booletti omtiyyuu namni maatiin ishee namni heegee hin jiru. Isheen illee maatii koo saptiraayiziin godhaa akkan dhufee isaan manuma gaheetan itti magetteeti yaadni ishee garuu dubbichi akkas osoo hin taane dubbichi dubbii gaddaati jechuudha. Maaltu irra gahe obboleettii keenya kanarraa yoo jennu egaa boolee keessatti ni beektu eenyu akka fira keessan ta'eefu sa'aatii kana orma dhiisati orma isa sin hin beekne dhiisati namnumti siin dhalate namni guddina kee hin jaallanne hedduutu jira jechuudha. Namni kara ofiitti kaata malee kara keetti kaachuu dhiiseera duratti tafe walii yaaduu walii azanuun bara duratti tafe bara kana garuu bara obboleessi obboleettiidhaan naane obboleettiin obboleessa hin naane attamichi nama saalaa otoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf asirratti immoo of eeggannoo guddaa kan qabnu nudha. Obboleettiin keenya kun egaa kara maatii ishiitti galuudhaaf riippoortii keessa galgala kan ishiin galtee achi keessa boolee keessa bultee ganama akkuma nama kamituu meeshaa ishii fudhattee gaafa gadi baatu taaksii qabatteeti gaa kara mana maatii ishiitti kan galuudhaaf jettu jechuudha. Abbaan taaksichaa abbaa konkolaataatii kootu seeni jedheeti nama guddaadha nama konkolaataa qabu miidhaan irraan gaa jettanii hin yaaddan jechuudha. Namoonni baay'een kanatti nyaatamu. Ishiinis konkolaataa isaanii gaafa galtu nama lama ta'aniiti jiru otuma daandii ishiin beekturraa daandii kara biraa maksa jechuudha. Daandii karamiin deemta jennaan meeshaa kanan bakka kanaa fudha kanaafani malee in sodaatin homaa miti si geessina bakka maatii keetti si geessina jedhaniiti kan mucayyoo kanaan akkasiin abaabbalanii fudhatanii deeman jechuudha. Adeemsa keessa maal godhanii harka ishii waan ta'een tuqan harka ishee waan ta'een gaafa tuqan ishiin ooma ishiitu of hin beektu meeshaa ishii madadaa birrii ishiin akkaawuntii keessaa qabdulleen akka jiru warqii ishii silkii ishii lubbuu ishii takkitti tafe gaafa ishiin of beektu maallaqni ishii hin jiru eessumattuu waa takkitti of hin beektu. Kana ta'uun dura ofii keenyaaf maal gochuutii qabna anguma barbaadde maatii keetti hin himini garuu dirqama keeti jechuudha. Lafa jalarree guyyaa kanan dhufa jettee yoo itti muddidde lafa jala jechuudha. Guyyaa kana torbee kanan dhufa osoo hin jedhiniin har'a kan fakkeenyaaf har'a yoon biyya kanaa ka'e boru sa'aatii kanatti koottaa jechuun dirqama kamiidha jechuudha. Tokkoffaa haalli biyyaa jijjiirramee lammaffaa daandiin duratti biyyatti ittiin deemtu fi har'a ittiin galtu gargar ta'eera jechuudha. Tokkoffaa gamoon ijaarrameeti jira bakki naannoon ati duratti beekturree hundumti isaatu jijjiirrameeti kan jiru jechuudha. Atta daandii jetta magaala keessa jetta namnumtiin ati faana dhalattee faana guddattee mana keessaa obboleeyyan keetu kan xiqqoo gattee deemtu kan guddatanii argitan kan guddatanis eegantu jira. Unkaan biyya magaala keessa nan beeka jechuu dhiisati jechuudha. Bakki duraan nuti dhiisnee deemne hundinuu gaafa nuti gallu haarawwa ta'eeti nutti dhufa jechuudha. Haarawwa ta'eeti nutti mul'ata. Fakkeenyaaf amma gaafan biyya koo galu naannoo sana nan beeka yoon jedhe hin danda'u beeku maaliif yoo jettani bakka duraan manni sun hin jirre amma manni irratti ijaarramee manni duraan qobaa taa'u sun akka jiruun amma gidduutti gale namoonni mana irratti ijaarranii yeroo sana immoo ati beekuu dhiisuu hin dandeessa jechuudha. Tasumaayyuu ni beekna jennee ofuma keenya ofitti amannee boolee keessaa kara maatii keenyaa ni galla jechuun kun soba jechuudha.
yoo waaqayyoon si baase kan maatii keetti galtu malee nyaatan kan akkasiin han jedhee si nyaatu guyyaa hadiidhan jechuudha. Alkan osoo hin ta'in guyyaa hadiidhan dafqaatitti dafqitee fuula namaa osoo beeloftuu osoo dhiibettuu kan akkasitti irratti ciniinnattee hojjette sana gaafa guyyaa takkaan sekondii tokkotti dhabdu maaltu akka namatti dhaga'amu laalaagaa. 700 jechuun eessaaf eessa waggaa meeqa kan hojjetteeti 700 kana kaffid dhugaa hedduu tokko nama gaddisiis kana gochuutiin dura obboleeyyan koo waantan adaraa isinitti dhaama. Anguma barbaade magaala keessa beektan irree anguma barbaade waan kara barbaadan kara maatii keessanis kara iqaa keessanis deemuun dura bakka karaa itti deemtan nama keessa beeku ta'uu qabu jechuudha. Anguma barbaade taa'ii biyya namaati ni wallaalta gaafa biyya kee galte jechuudha. Daandii kaleessa ittiin deemte deebitee galuu hin dandeessu. Anillee kunillee anillee hin beeku akka kiyyaatti jechuudha. Garuu anga keessa bartutti anga biyyattii faana wal bartutti anga naannoo faana wal bartutti of eeggannoon kan eenyuti of eeggannoon kan mataa keenyati jechuudha. Har'a nuti biyya unkaan biyya arabaatti galuu dhiisati namnummaan magaalaa keessatti hojiidhuma xiqqoo dhuunfadhuma hojiidhuma xiqqoo hojjettuyyuu namni karamiin akka sirkaa butu barbaada jechuudha. Wanta ati qabattee jirtu sana karamiin sirkaa bunnee afaan keewwachuu qabnu jedha. Kanaaf of eeggannoo guddaa aagoonu siniin jedha. Of eeggannootu nu barbaachisa. Kan biraa immoo viidiyoon koo inni lammataa maali yoo jettan obboleeyyan koo argitaniitii jirtu sooshaal miidiyaa garaagaraatti akka jiraniin obboleeyyan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 hojjetanii mana isaanii ijaarratanii lafa bitanii mana isaanii irratti ijaarratan baay'ee isaaniitu jiru. Har'a gaafa mana ijaarratanii xumuranii kara biyya keenyaa galla jedhanii biyya isaanii galanii waggaa takka waggaa 2 gaafa keessa taa'an itti boqannaa mana keenyatti dadhabne kana jedhanii biyya namaa kana keessa nu ga'e jedhanii gaafa biyya isaaniitti galanii boqonnaa mana isaanii keessa guyyaa 2-3 bulan warreen manni irratti diiggataati jiru ni jira jechuudha. Argaatii hoollaa hundi keenya in argine jechuu osoo hin taane hundi keenya immoo warreen akkasii immoo nu bira hin qaqqabu jennee taa'uu osoo hin taane ni qaqqaba jechuudha. Adaraa wantan isin hin jedhu isinillee lafa kaarta pilaanii hin qabne yookiin lafa ayyar kaartaa kana osoo bituu baattanii hedduu takka wanti nagammachiisu jechuudha. Maaliif yoo jettan humna keessanitti xaartanii lafa bittanii lafa duwwaa sanarratti immoo waggaa meeqame ni beektu warreen lafa mana ijaartanii beektan hangam akka ijaarsi manaa nama fixu ni beektu jechuudha. Unkaan yeroo hammaa kana dhiisati yeroo duraan sibirtoo rakasaa ashawwaa rakasaa wanti hundumtuu yeroo rakasaatu hangam akka baastaa warri mana ijaartan ni beektu jechuudha. Har'a kan sibirtoon gubbaa koree wanti hundumtuu kan waddade kana osoo hin taane yeroo rakasaatu hangam akka eenyu jettan gatiin amma qaala'eetii jira wanti hundumtuu jechuudha. Qaala'insa jireenyaa kanaayyuu tashaashaaltanii sin asuma taa'ee naa wayya asuma taa'ee waan hunda xumuradha jettanii gaafa isin mana irratti ijaartanii har'a manni sun isin irratti diiggatu hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Ni dabalanna jechuu dhiisnee wanta harka keenya jiru hanga danda'ametti lafa ayyar kaartaa sana dhiisnee osuma lafa eenyuun beekamu waraqaa qabu osoo bitannee hedduun itti gammada jechuudha. Amma lafa waraqaa qabu osoo bitattanii namni sin eenyu jedhu hin jiru. Namni sin gaafatu hin jiru, namni sin mormu hin jiru, namni dhufee qe'ee kee mana kee diigu hin jiru jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaataa adaraa keessan warri miidiyaa kana dhageessanii miidiyaa kana hordoftanii warreen akkasiin godhaatii jiran sana argitanii isin immoo lafa boru bittan maal akka taatan jireenyi biyya keenya maal akka ta'aa deemu hedduu takka nama gaddisiisa. Namni naa darba jedhee gaafa jireenya isaa fooyyeffatee hundi keenyaa ni beekna nutti toleetii miti mana arabaa kana keessa kan jiran daa'imman sii gadii irriba kee dhabdee nyaata kee sa'aatii nyaata ittiin nyaanne irree ni jira jechuudha. Qoonqoo dandeessee beeluu dandeessee waa hunda dandeessee gaafa daa'imman xixiqqoon kun si ajajjee warreen daa'ima qabaatanii biyyaa ba'anillee daa'imti isaanii osoo daa'ima isaaniitiif rarra'anu boru ni jijjiirramnaa ni guddannaa jedhanii daa'imti kan isaanii biyya ol keewwatanii asii dhufanii daa'imti arabaa akka hin taanetti akka daa'ima isaanii gaditti yeroo ajajju waa hunda kan danda'anii akkasiin hojjetan boru itti jiraannaa boru galleetti jijjiirrama galfannaa haara itti galfanna jireenya keenya ni guddisna jedhaniiti malee akkasuma nu jalaa diiggataa nu jalaa fashalaa jedhaniiti miti. Kanaaf dhaamsi koo isa kanaadha obboleeyyan koo sirriitti of eegaa nyaatan baay'ate alkan dhiisatii namni guyyaadhuma hadiidhaan otoo isin akkasiin argitanu waanumaan ta'eeti isin tuqee qabeenya keessan guutuu kan isin harkaa dhiisee hatta kan baankii keessan keessallee jiru akka jiru baankii keessan isin dhaqxanii itti kennuu beektu malee inni waan isin tuqeen hin beektan jechuudha.
akkaawuntii keessan illee kasin ilkaa silkii sin ilkaa fuudhu yoo warqii qabaatan warqii keessan kasin irraa fuudhu hanqate akkaawuntii keessan irrarree birrii jiru akka jiruun kan dhaqee kootu natti kenni jedhee atomaan beektu kan baasitu malakooftee akkaawuntii kee duwwaatti gootee itti kennitutu jira. Kanaaf waaqayyoon kana jalaa nu abaaraaru. Waaqayyo biratti immoo ofii keenya jabaannee cimnee akka bara kana akkuma nama faana akkuma nama fakkaatti jiraata bara kana beekta. Yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaati kan galanitu miidhama jechuudha. Maaliif yoo jettanii isaan biyya Arabaati dhufanii qarshii qabu jedhanii akkaataa hin taane isinitti deemu. Isin immoo hanga keessa bartanitti anga tokko ni uffannaa akkuma warra madaamonni asii akkas godhatan meekaappii garaagaraa akkuma madaamonni asii hojjetan kana godhannee gadi baana yoo jettan kun dhiibbaa guddaadha kan isinirraan ga'u jechuudha. Anga naannoo barattanitti akkuma nama sanaa fakkaattanii akkuma naannoon keessa wayyaasaa ta'uu waa barbaadees akkuma barbaadetti noormaaliidhuma jechuudha. Noormaaliidhuma akkuma namni naannoo sanaa jiraatutti yoo jiraanne anga tokko namni irree nu daffaruutii hin danda'u jechuudha. Har'a biyya Arabaatiin gale jedhee ofuma keenya of beeksisuutii dandeenya. Maaliif of beeksisna yoo jettan meekaappii kana daaraa kana akka jiraniin xallaqallaqannee jechuudha. Bakka naannoo sanarraa adda gaafa taanu ishii sun immoo biyya Arabaatii dhufte kanaaf adda taate jedhanii nurratti irree ilkaan cinanyachuutii danda'u nu miidhurree danda'u. Kanaafuu of eeggannoo guddaan barbaachisaadha. Hanga biyya keessa barattanitti akkuma naannoo sanaatti jiraachuu, akkuma naannoo sanaatti bulu, akkuma naannoo sanaatti uffachuun jedha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan obboleeyyan keenya biraan ga'an isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.